Egaa albeemii lama kan dura hojjedheen ture Waaqni gargaare. Ammas immoo turtii waggaa 8 booda albeemii lakkoofsa sadaffaa mata dureen isaa nan fiiga kan jedhu qabadhee fuula miidiyaattis illee baasee beeksiseera. Qophiin hundumaa xumureen jira. Albeemiin kun faarfannaa lakkoofsa yookaan immoo tiraakii jedhamu san 11 of keessaa qaba. 11 of keessaa qaba. Hojii kanarratti muuziqeenyonni hirmaatanii muuziqeenyota nama gara nama 5ti. Daawit Lammii, Takkaaleny Margaa, Dassaaleny Magarsaa, Dassee, Eliyaas Biraanuu, Raajaa Dingataa Saamonni walitti dhufanii kan isaan naa qopheessanaaf hojii na bira dhaabbatanii Waaqayyo isaan eebbisuu jechuun jaalladha. Sumaan isaaniillee hojii gaarii na hojjetanii baay'ee na wajjin baay'ee dhugaa dubbachuu fi baay'ee yaada naa laatu na jajjabeessu. Yoo ani tarii yaada kennadhe immoo haaluma gaariidhaan narraa fuudhanii hojii kooteedhaan hojjetu hundi isaaniillee Waaqayyo isaan eebbisu. Isaan kanatu naaf qopheesse walitti muuziqaa isaachuu kooti. Amma hojjetamee dhumeera. Hojjetamee dhumeera. Dhumarratti immoo miksingii isaa kan na hojjete baalaansi isaa mootii tarreessaa illee tun galateeffatiin darbuun barbaadu. Baay'ee dadhabbii guddaatti dadhabee hojii gaarii ma hojjete. Ani itti gammadee jaalladheen jira gaafa ati sirraa jalqabee sin jaalladhu ta'ee nama nadha. Innillee keessa miksiisa isaatu hojjete. Akkasiin dhufee sarkaadhuma irra ga'een jira amma Waaqayyo gargaare. Eebbisaa yoomidha eessattidha haala eebbisaas nu kaasi. Egaa eebbisaa waan hundumaa qophiisaa xumureera. Eebbisaa onkoloolessa 25 torban arraa kana yookiin immoo sanbata dilbata fuula keenya dura jiru kana sa'a 8 irraa kaasee waldaa guutuu wangeelaa Saansusittidha. Qophii hundumaa illee xumureen jira. Guyyaa kana achitti wal agarra yoo Waaqayyoodhe. Achitti eebba kanarratti akka argamtan asuma Efreem irraa kaasee affeerraa godheera. Ogeessota kaameraas. Warra kaameraa kanas hundumaa walitti qabee guyyaa sana afuun hin danda'amu. Hirmaattoo eebba kanaa ta'a. Waaqayyoon olii wajjin waaqeffannaa. Ulfina Waaqayyoof ilaannaa. Aarsaa Waaqayyoo jaallatu tokkoon dhiyeessina. Kanaaf irratti argama guyyaa sana jechuun yaa'u guyyaa matti Waaqayyo ulfina isaa mul'isu akka ta'u kadhataa kan jira kadhata kootis. Inni guddaan ni jalqabaan Waaqayyootu ulfaata iddoo sanatti. Maqaa dhaannee iddoo sanatti kan dhiyaannu maqaa Waaqayyooti. Maqaa dhaatee namni dhufus immoo maqaa Waaqayyooti. Achittis kan ulfaatu maqaa Waaqayyooti. Guyyaa sana galgala immoo faarfannaan sun sa'aatii 12 booda hin gadhiifama 11 isaa jechuudha. Achi keessa nan fiigaan viidiyoodhaan qophaa'aa jira. Innis illee galgaluma gadhiifama gaafa sanatti. Kanaafuu torban irraa yookiin dilbata fuula keenya dura jiru kana sa'a 8 kaasnee waldaa guutuu wangeelaa Saansusitti wal agarraa jechuudha. Waaqayyoodhe. Ulfaadhu anis cimsee nan dubbadda boodarraa nan fiigaa sana meerraa nuu jettaa xiqqoo. Nan fiigaa kana gaafuma bu'aa dhageenyu. To'achuu warra dhageenyas gaariidha. Okay, hin danda'ama. Iddoo isaa gaa isa naa dhiigee sana isa nuu jedhiiti. Maafan caallisaa iddoon bahee beekaa maqaa kee waamee godoon jallinaa natti ijaaramee siin diigamee utuman deemuun mana kee seenee waan haaraa argee abbaasa sirriitti nama jaallatu isa naaf dhiigee. Isa naaf dhiigee lubbuu koo hiikee. 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 Gonamni seenee gadduun hin jiru gammachuu malee. Mananni seenee bo'uun hin jiru faarfachuu malee. Maafan gaddaree bagaleen cichiisee mana koo. Dabalaa bulaa malee hin irratu kan koo guddinni koo. Hin danda'amu mani seenachi humna natti dheeraami Yesuus gooftichi.
dabalaan deemaa bakka joobira ilma waaqayyootiin wajjin jira ilma waaqayyootiin wajjin jira ilma waaqayyootiin wajjin jira ilma waaqayyootiin wajjin jira ilma waaqayyootiin wajjin jira. Egaa baga si waamne nu qubsitee faarfannaa nuti sasii istiidiyoodhaan immoo irra kiliippiin jiranis gidduu gidduutti gadi hin dhiisna. Egaa turtii faarfataa ifaa deesaa wajjin taasisaa jirru waan gurguddaadha kan nuti kaasaatii jirru hunda caalaa ammoo bu'aa bayii ifaan dabarsee har'a ga'ee waan salphaa jedhamu miti inni gaggabaabinaatiin kaase malee akkuma inni waaqaan dhaadataa jiru waaqayyootu isa gargaareetudha. Maalumaaf iyyuu dilbata itti aanu akka biyya kanaattidha onkoloolessa 25 bara 2016 waaree booda sanbata guddaa jechuudha. Sa'a 8 yeroo jedhu sirni eebba albeemasaa sadaffaa waldaa guutuu wangeelaa saansuusitti ni gaggeeffama. Namni kamiyyuu amantootni keessumaatiin immoo abbootiin qabeenyaa afaan kanaan waaqeffattan dhageessan faarfannaa ifaatiin namni hin jajjabaatiin namni hin fayyiniin jiru xinnaan guddaan jechuudha. Kanaaf iyyuu guyyaa kanatti hundumti keenya bakkichatti argamne waan dandeenyu